waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu obboloota kinoo boqonnaa lamarratti deebinee wal arginee jirra waaqayyo san weegarraa nu ga'e faa galatu xiyyeeffannaan keenya waaqayyo saba Israa'el kana dhaqee saba ormaa gidduudhaa baasee saba Gibxiidhaa keessaa baasee akka kamitti akka of barsiisaa deemuu fi akka kamitti saba isaan kaanirraa hadda ta'uu barsiisu wantoota baay'ee akka inni barsiisaa jirudha wanti nuti yaaduuti qabnu wantoota isaan gidduutti ta'u Musee fi saba kana gidduutti waaqayyo karaa Musee yeroo itti dubbatu xiyyeeffannoon keenya waaqayyo sabni kun kan waaqayyooti waaqayyo adda baasee waa barsiisuu waan barbaaduuf fuulduratti waan jiru waan waaqayyo godhu waan beekuuf saba kana akka sanattiin saboota isaan kaanirraa gorsaa isaan kaan immoo kan biyya isaanirraa oofuu qaban oofaa daandiillee yeroo deeman saba irraa nyaachuu qabne yookiin immoo irraa nyaachuu qaban hundumayyuu kan gorsu adda baafachuu waan barbaadeedhaa fi adda baafachaa barsiisaa bilcheessaa isa deemu Museenis keessa deebi'ee saba isa yaadachiise nutis immoo har'a isa kana xiyyeeffachuu matu nurra jiraata dhaggeeffadhaa itti fufnee dhaggeeffannee isa dhumarratti immoo wantoota nuti dirqamatti keessaa qabachuu qabnu waan nu kaa'eef otoo hin nuffiin akka sanatti deemaa boqonnaa tokkotti kan ammoo akka kanatti yoo xumurre gaarii nuuf ta'a jechuudha. Nuyi garagallee akka waaqayyo kana abboometti lafa onaa keessa karaa galaana diimaatti geessu irra dhagnee naannoo See'ir guyyaa baay'ee hin adeemne waaqayyo yommus anaan isin yeroo dheeraadhaaf naannoo tulluu kanaa adeemaa turtanittu amma gara bitaatti garagalaa saba kanas abboommii isin darbitanii gara daarii biyya obboloota keessanii sanyii Isawuu warra See'ir jiraatanii keessa darbuuf jettu isaan isin in sodaatu isin immoo baay'ee of eeggadhaa ani tulluu See'ir qabeenya isaa godhee Isawuuf waanan kenneef biyya isaanii keessaa ani lafa faana tokko illee isiniif in kennu kanaaf isaan hin loliinaa isin nyaata horiidhaan isaanirraa bitadhaatii nyaadhaa bishaanis horiidhaan isaanirraa bitadhaatii dhugaa waaqayyo gooftaa keessan isin lafa onaa isa guddaa kana keessaa akka adeemtan beekee hojii harka keessanii hundumaan isin eebbiseera waggaa 40 kanas waaqayyo gooftaan keessan isin wajjin ture kanaaf isin waan tokkollee hin dhabne jedhe akkasitti nuyis obboloota keenya sanyii Isawuu warra See'ir jiraatan gidduu darbine karaa harabaayii isa lafa onaa sana karaa isa mandaroota Heelaatii fi Eziyoon Geberii dhufee hirra gorree karaa Mo'aab isa lafa onaa hirraa hin adeemne waaqayyo yommus ani biyya Haar sanyii Looxiif qabeenya isaanii godhee waanan kenneef biyya isaanii keessaa tokko illee qabeenya akka godhataniif isiniif hin kennu kanaaf warra Mo'aab in rakkisiinaa lolaafis tuttuqxanii isaan hin aarsinaa naan jedhe warri Hemiim dur achi hin jiraatu turan isaan saba guddaadhaa fi danuu akka warra Hanaaqis dhedheeroo turan isaan kunis akkuma warra Hanaaq Refaawotaatti in lakkaahamu Mo'aabonni garuu isaanii Emimoota jedhu warri Hoor dur biyya See'ir in jiraatu turan garuu akkuma warri Israa'el biyya qabeenya isaanii isa waaqayyo isaaniif kenne irratti godhan sanyiin Isawuus biyya qabeenya isaanii isaanirraa fudhatanii fuula isaanii duraas isaaniin balleessan iddoo isaanii irras ofii ni jiraatan ammas waaqayyo ka'aa dachaa Zeered gama ce'aanuun jedhe nuyis dachaa Zeered gama ceene nuyi Qaadesh Barneyaadhaa kaanee dachaa Zeered ce'uun waggaa 38 nu fudhate yeroo sana keessa
guutummaan loltoota dhaloota sanaa akkuma waaqayyo isaanitti kakatee ture buufata sana keessaa ni dhuman. Akkasumas harki waaqayyoo amma isaan dhumanitti buufata sana keessaa isaan balleessuudhaaf isaan irratti ka'ee ture. Erga warri loltuun sun hundinuu duddu'anii saba sana keessaa dhumanii waaqayyo kanatti dubbate. Inni kanaan isin har'a karaa daarii Mohaab biyya Haar keessa darbitu daarii biyya Hamoonotaatti yommuu dhiyaattan immoo ani duraan biyyicha qabeenya isaanii godhee sanyii Looxiif waanan kenneef lafa ijoollee Hamoon keessaa tokko illee qabeenya akka godhattaniif isiniif hin kennu. Kanaaf isaan hin rakkisinaa, lolaafis tuttuqxanii isaan hin aarsinaa jedhe. Refaahonni dur achi jiraachaa waan turaniif inni kunis akka biyya Refaawotaatti lakkaa'ama. Amoononni garuu isaanii Zumzumoota jedhu. Isaan saba guddaa danuudha, akka warra Hanaaqis dhedheeroodha. Waaqayyo garuu Amoonota duraa isaan balleesse. Warri Hamoon biyya qabeenya isaanii isaan irraa fudhatanii iddoo isaanii irras ofii hin jiraatan. Waaqayyo sanyii Esaawu warra Seehir jiraataniifis akkasuma godhee warra Hoor fuula isaanii duraa balleessee, isaanis warra Hoor irraa biyya qabeenya isaanii fudhatanii iddoo isaanii irras amma har'aatti ofii jiraatan. Kaaftoroonni warri Kaaftorii dhufan ammoo awwoota warra gandeen hamma Gaazaatti jiran keessa ta'an turan balleessanii iddoo isaanii irras ofii jiraatan. Ammas Waaqayyo ka'aa deemaatii laga Harnoon ce'aa, kunoo ani Sihooniin nama biyya Hamoor mootii Eshboon biyya isaas harka keessan keessa buuseera. Egaa lolaaf isa tuttuqaatii lafa qabachuuf isa jalqabaa. Ani har'a naasisuu kee sodaachisuu kees saba guutummaa bantii Waaqaa jala jiraatan irratti nan fida. Isaanis waa'ee kee yommuu dhagahan in rooma'u, yaadaanis in dhiphatu jedhe. Yommuu sanii Qedemoota lafa onaa sana keessaa Sihoon mootii Eshboonitti namoota ergee dhaamsa nagaa itti nan dhaame. Ani biyya kee keessa nan darba. Ani karaa qabadhee nan adeema malee gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin goru. Nyaata isaa ani nyaadhu horiidhaan anatti hin gurgurta. Bishaan isan dhugus horiidhaan anaaf hin laatta. Garuu miilumaan achi keessa na dabarsi. Kunis akkuma ijoolleen Esaawu warri Seehir jiraatanii fi Mo'aabonni warri Haar jiraatan anaaf godhan, ani Yordaanos ce'ee biyya isa Waaqayyo gooftaan keenya nuuf kennu sanatti hamman galutti kana ta'uudhaa nan jedhe. Waaqayyo gooftaan kee garuu Sihoon mooticha Eshboon akka har'a godhe kanatti harka kee keessa buusuudhaaf jedhee hafuura isaa hin cimse, mata jabeessa isa hin godhe. Kanaaf inni karaa isaa nu dabarsuu hin barbaanne. Yommus Waaqayyo ilaa ani Sihoonii fi biyya isaa dabarsee sitti kennuu jalqabeera. Atis biyya isaa qabattee kan kee godhachuu jalqabi jedhee anatti dubbate. Sihoon immoo nu irratti ka'ee namoota isaa hundumaa wajjin Zahayaatti nu loluudhaaf ba'e. Waaqayyo gooftaan keenya immoo isa dabarsee nutti kenne. Nuyis isa ijoollee isaas namoota isaa hundumaas in rukunne. Nuyi yeroo sanatti mandaroota isaa hundumaa hin qabanne. Mandaroota sana dhiira, dubartii, ijoollees raawwannee ni balleessine. Waan tokkos hin hambifne. Wanti nuyi ofii keenyaa fudhanne horii qe'ee fi waan mandaroota sana keessaa boojine duwwaadha. Mandara Harooheer isa qarqara dachaa Harnoon mandara dachaa sana keessa jiru jalqabee amma Gilihaaditti mandarri tokko illee dallaan isaa dheeratee nutti cimee kan hafe hin jiru. Waaqayyo gooftaan keenya hunduma isaanii dabarsee nutti kenne. Isin biyya sanyii Hamoonitti laga Yabooq keessaa kutaa tokkotti mandaroota
biyya gaaraattis lafa waaqayyo gooftaan keenya nu dhoowwe hundumaatti garuu hin dhiyaanne. Waaqa jijjiiramu, waaqa seenaa jijjiiramu, waaqa geeddaramu, waaqa seenaa geeddaramu, waaqayyo waaqa, waaqa waaqayyo uumaa, waaqa uuma toleessa, waaqa geeddaramu, waaqa seenaa geeddaramu. Obbolota kiyya walitti deebinee jirra. Amma akkuma dhaggeeffachaa turretti wantoota dirqama keessaa hubachuu qabnu lakkoofsa 10 adda baafannee ilaalla. Haala kanaanidha kan itti fufnu. Haalota biraadhaan immoo akka barsiisa yookiin immoo akka lallabaatti gochuudhaaf anaaf mijataa miti yookiin immoo bartee kiyya miti. Akka kanattidha kan itti deemnu. Namoonni fedhii qaban fedhii akkuma namoonni fedhii dubbisuu yeroo qabaatan kitaabota dheeraa kitaabota baay'ee dubbisuuti danda'an namoonni fedhii qaban akka kanatti dhaggeeffachuun itti ulfaatu yeroo fedhii hin qabnu ta'e immoo wantoota xixiqqoo xiqqisiin lamayyuu dhaggeeffachuu yookiin dubbisuun itti ulfaata yookiin immoo irra turuu hin dandeenyu jechuudha. Ammas keessaa kan hubachaa jirru sabni kun akkuma beeknuuf akkuma ilaalaa jirru himalarra turanii himala sana keessatti immoo Museen akkuma yaadachiisaa turetti lakkoofsa 10 lakkoofsa 1-10 keessatti waan lama waaqayyo akeekkachiise waan gurguddaa lama waaqayyo akeekkachiise isaanitti hima. Fuuldura isaanii keessatti tulluu Seehiir irra darbaa jiru. Tulluu Seehiir sana keessa immoo kan jiraachaa jiru Isaawudha. Isaawu immoo obboleessa Yaaqoob obbolaadha. Isaan kun lakkuudhayyuu garuu kakuun isaanii gargar waan ta'eef sabni kun akka tokkotti lakkaawwamni gargar ba'anii garuu obbolaadha. Yeroo isaan keessa darbitanitti jedhee waaqayyo isaan akeekkachiise lafa isaaniirra yeroo dabartanitti waan tokkollee akka miila lafa achi biyya isaanii keessa lafa isiniif hin kennine lafa faana tokkoyyuu isiniif hin kennine isaan hin loliina tuttuqxanis hin aarsiina waan nyaattaniif waan dhugdan immoo maallaqa keessaniin hirraa bitadhaa malee omaayyuu tola hirraa hin fayyadaminaa jedhee yeroo waaqayyo isaan gorsu argina jechuudha. Lama irratti immoo gaggabaabsinee dubbannaa dura akkuma dhaggeeffachaa turtanii lama irratti immoo warra haar sanyii Loox Mohaabota isaanis hin jiru gana lafa isaanii keessa darbuuf jedhu waan ta'eef isaanis akkuma kana anachi keessaa lafa faana tokkollee isiniif hin kennine isaan keessa yeroo dabartan gatii qabdaniin waan keessan qabeenya keessaniin waan nyaataniif dhugdan irraa bitadhaa malee isaanitti hin dubbatina tuttuqxanii lolaaf isaanii kaasina tokkumallee isaan hin aarsina isin qabeenya qabdu waggaa 40 lafa onaa keessa deemaa turtan sana keessatti anis wajjinan ture akka waan ittiin jiraattan waan nyaattan qabaataniif qabeenya isin horachiiseera jedhee isaan kanarraas in akeekkachiisa jechuudha waaqayyo iddoo kanatti kan agarru. Lakkoofsa 10-20 keessatti immoo saba dhumanii fi loltoota dhuman argina. Boqonnaa 2 keessatti akkuma kaleessa wajjiniin ilaalle sababii sabni sun mataa jabaatanii waaqayyo aarsanii fi waaqayyo isaanitti dheekkame ijoollee keessan warra irbaata diinaa ta'u jettanii fi Iyyaasuuf Kaalebtu ci'a malee namni tokkollee hin darbu jedhee waaqayyo akka dheekkame kaleessa agarreerra. Akkuma sana loltoonni isaanii akka dhuman raawwatanii akka dhuman amma isaan dhumanii too raawwatanitti illee harki waaqayyo akka irraan deebine iddoo kanatti Museen isaan yaadachiisa. Lammaffaa irratti immoo akkuma Mo'aabota keessatti lafa isiniif hin kennine Mo'aabota tuttuqxanii kaasinaa jedheen sana amma immoo Amoonota obboleessa Mo'aabii isaan kun sanyii Looxidha. Isaan keessas yeroo dabartanii Amoonota keessas yeroo dabartanii waanuma tokkollee lolaaf tuttuqxanii isaan hin aarsina. Isaan keessas omaa waa tokkollee dabarsee isiniif hin kennine lafa isaan irra jiraachaa jiran kana anatu kennee fi kan isaaniiti achi keessaa omaa isiniif hin kennine waan ta'eef callisaa qofa miila qofaan keessa deemaati darbaa jedhee yeroo akeekkachiisu argina jechuudha. As keessatti xumurreerra obboloota kiyyaa dhuma irratti 20-30 keessatti kan nuti hubannu namoota biyyoota nuti gara olitti argine kana akka isaan tuqanii hin kaafne akka isaan waa tokkollee isaan irraa hin barbaanne waaqayyo akeekkachiise. Amma immoo gara gadiitti immoo Si'oon nama biyya Hamoor akka isaan lolaaf tuttuqanii kaasanii lafa sana immoo waaqayyo dursee akka saba Israa'el kanaaf kenne Museetti dubbatee isa yaadachiisa jechuudha. Museen isa lolaaf tuttuqaa isa kaasaa jedheenini akkuma kana garuu Museen dursee tooyi ani daandiirra deemaatiin jira biyya dhaalaa abbaa keenya kan waaqayyo kakuudhaan nuuf galetti galuutti deemaatii waan jirruuf ani
biyya kee keessa miilaan darbaa na dabarsii waan nyaadhu waan dhugu sirraa bitadheen darbaa jedhee Museen itti ergennaan mootiin sun mootiin biyya Amoor kuni mataa itti jabaatee sababiin mata jabina isaatiif lolaaf Museetti namoota isaa fudhatee itti gadi ba'e namni Si'oon biyya Amoor kuni isa booda moo'ichi kan Musee fa'i waan ta'e Waaqayyo waan isaa wajjin jiruuf mo'anni isaan booji'anii waa tokko illee osoo hin hambisiin akka booji'an nutti Museen as keessatti kan agarra jechuudha. Boqonnaa 3 irratti wal agarraa eebbifamaa.